Tole nagaa fayyaanni jaalalli waaqayyo waaqa jiraataa isinii afaa bayyatu hordoftoota Qidustii YouTube jalatti argamtan akkam jirtu nagaa keessanii jirtu anis nagaa koodha isiniin jechuun jaaladha egaa mee warreen biyyaa ala keessa jirtan akkam jirtu qorra akkam isinitti jira isiniin jechuun jaaladha isin faatee dhufee jira Gooftaan ko baraaf jireenya keessan haa eebbisu eebbifama isiniin jechuun jaaladha warri maatii koo ta'aa jirtan Gooftaan ko sinaa eebbisu akkasumallee yaa Oromoo koo ittuma muddaa isiniin jechuun jaaladha waliif haa ta'an anis isiniifan ta'a isiniin jechuun jaaladha guyyaa har'aa jechuudha guyyaa har'aa waan tokkoon isinitti hima madaamii koo irrattan diraamaa hojjedhe jechuudha maalidha diraamichi naan jechuun keessan hin oolu dhugaa Saratanya Philippine jedhamtu mana kana keessa jira jechuudha. Edda dhuftee ji'a 3. Ani waggaa dheeraa ta'eera jechuudha mana kana keessa. Waan hundumaatti kan waamamu hanadha. Ishiin ganama hin kaati. Ganama akka kaateen kushina seentee qursii ishii qopheeffattee nyaattee takka diraamaa ishii ilaaltee TikTok ishii irratti taphattee achi booddee mana qulqulleessitu fooqii godaa mi'a ishii fudhattee ol seentee jechuudha sattiin qulqulleessitu bilbila dhaabattee saatii tokko bilbila ilaaltii saatii tokko immoo kutaa tokko qulqulleessiti jechuudha narkaayyuu badee achumaanani atiin jedhee madaamii koodhaan ana duwwaa hargitee ishiidha birri miti kan kaffaltu Ana fi miliyoona meeqana kaffaltaa maaliif ishii waamne maaliif ishiin hojjanne isatti jetteen qofa hojjatti isayyuu al tokko qofa hojjatteet yoo ijoolleen deebisanii qoshaashaa waan argan godhaniirus ta'e hin fuutu kanatti waamtu hanadha maaliif ishii waamne maaliin afaan kee qabde mee kana natti min jedheen gaafadhe madaamii koo jechuudha yaa ijoo Dhugaa kan akka kooti jirtu laata kinoo kana isaaf iyyuu natti qorreenatti fakkaata mee kan akka kooti jirtu jiru mana keessa sin keessa jirtan keessa dhugaa waaqaa nan beeka akka isaan jiran maalidha hachumaan jechuudha akkasnaan jettee eddaa akkas ta'e jette cal jetteetu birri fudhattiree adeebitu jette mirga qabda deebisiin jedheen sababiin isaayyuu hojumaan kaleessa hojjechaa jiruun hojjedha Wanti tokko wanti narraa bu'e hin jiru akkuma kaleessaan kaadha faayidaan koo maalidha bu'aan koo maalidha garuu immoo saratanya ammanatu jira jedhame illakkaama jechuudha kanaafiyyuu deebisuu dandeessa galchuu dandeessa jedheenini gaaffii guddaa kanatti ta'e immoo jechuudha qoricha maalii itti goote qoricha maalii itti goote Waan tokko yoo gaafachuu barbaaddeetti ta'e anatti bilbilteetu yoo nan illee fooqii godallee jiraadhe ishin gubbaa jiraatti narratti bilbilteetu kana jedhiinii naan jetti kana jedhiinii shiidhaanii guyyaa tokko sababa ishiitiin wallollee bilbila ishii qabda waan ta'eef bilbiliitii akkas jedhiinii jedheen maaliin luugamtee mee maaliin luugamte dhugaan siniin jedha hoo nuti Itoophiyoonni jechuudha Otoo qursii keenya hin nyaatiin saatiin misaa gaa osoo saatii misaa keenya hin nyaatiin irbaanni gaa asiifachi kaan akkasittiidhaan hojjanneeyyuu galata hin qabnu hojjatanii dadhabaniiruun hin jiru kaataniiruun hin jiru qoxiqquma shaa boqotaniin hin jiru shinti beetiyyuu gaafa gallee ochoon xumuriin iyyaniin waamu dhugaa waaqa kan akka madaamii kootii addunyaa kana irra jirti yaani iyyaadu jechuudha sammuun shi waan tokkitti iyyaadu dhugaa qabdis garuu dhukkubsattis garuu haa ta'uyyuu malee namni xiqquma shii namaaf iyyaadu dhugaa takka jechuudha baganiyyuu baqa ani beeku baganiyyuu abashaa ta'een jedha irratti nuti waan baay'ee dandeenya sababiin ishiin itti dubbachuu dhiifteef maal akka ta'es naa gala jechuudha Philippinoonni dubbi tokko hin barbaadan shanxaa isaanii gottotanii ba'u hin barbaadu fidi tikkeetti jedhuun yookiin immoo biirootti na deebisee jedhuun keenya immoo dandeessota abbaa keenya calluma jenneet yeroo dabarfachuudhaaf
kaayyoo manaa baaneef galmaan gaachuudhaaf jenne dudda keenya cabsine beela keenya otoo hin himatiin daara keenya otoo hin himatiin hir'ina keenya otoo hin himatiin awwaallee irra teenye hunduma isaayyuu dandeenya. Yaa obboloota koo ani obsee dadhabnaanin jechuudha ittime bakka yeroo tokko obboloonni keenya kan isaan baanii badaniif maaliif akkasitti ta'e beektu sababii kanarraatiin kan ka'e caanaan kan itti baay'atu warri kaan boqonnaa qabu saatii qabu kutaa isaaniitti galanii shaaworii isaanii galanii fataa jedhanii dibatanii bilbila isaanii ilaalanii maatii isaaniitti bilbilanii kokkolfanii haara galfatanii ba'u. Nee kun hin jiru. Kanarraatiin kan ka'e obboloonni keenya maal ta'u aaranii ibidda irratti ibidda. Kinoo ammayyuu iyyaa jiru jechuudha. Isinitti haa mul'atu. Qorra dandeenya moo hojii dandeenya moo ciqici isaanii dandeenya. Ifa magaa addaan cite jechuudha. Sababiin isaayyuu iyyatu baay'ate jechuudha. Hin dhaabeen siniin jedhaa kanadha siniin jedha. Kana bakka wanti jiru mee maal jettu sin? Hoo umurii malee nu qancarsan akkoo umurii malee simboo keenya. Nuti kalee sana dhumnu fuula keenya ramtuu hin jiru qulqullu baannee dhumnu nagaa baannee dhumnu. Wanti hundumti keenya iyyuu hin bareeda ture. Dubaroota akka asheeta birraa ture dhugaa siniin jechuudhaaf tanan har'a garuu fuulli keenya nu luqqa'ee hin himan hin dhoofkanna waan hundumayyuu bifti keenya nu geeddarame. Kanaafiyyuu warra akka qo'anneettan nama immoo sodaatina keessumaa immoo sodaa hin qabaatina. Namaan kabajaa malee hin sodaatina. Madaamota keessan hin sodaatina kabajaa malee. Eenyummaa keessan of kabachiisaa ofitti amanamummaa qabaadhaa siniin jechuun jaaladha. Kinoo tokkos na fuudhettee yaa jirti. Kanaafiyyuu mee nagaa turaa guyyaa gaarii naa qabaadhaa siniin jedha. Eebbifamaa shaaloom shaaloom.